Hunda dura salaamtaan jaalalaa teenya mi'ooytuun bakka jirtanitti qilleensarraan isin haa geessu. Akkam jirtan hordoftoota sagantaa teenyaa. Kurfii teenya tan guyyaa arraantanaa tana keessatti sagantaa takka qabna. Akkuma ammaan dura wal duraa duubaan dirreewud sagantaa cinaacha wal qabu sagantaa wal gargaaruu jawun biizii ta'ee jirutti arraantanaa sagantaa wal fakkaattu biraa qabannee dhufnee jirra. Akkuma beekamutti gargaarsi harka qalleeyyiif kennamu guyyaa arraantanaa marsaa sadaffaadhaaf itti fufeeti jira. Laata marsaa sadaffaa kanaafuu eenyu kan qopheesse? Haala akkamiin kennamuu deema waan jiru irratti kurfii takka qabannee dhiyaannee jirra. Isin dhufaana turaachuun kan isin afeeru ani Iskandar Aliyyii Sharmaar Akaademii fi Sool Istuudiyoo jin ta'uudhaan hanga dhuma sagantaatti dhufaana turaa isiniin jenna. Hawaasa rakkataa humaan qabna hanga humna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti baqannaan haala ummata keenya maraa quba qabnaa kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiini جعل خلق محمد نفرق رحمتاني دلي نما كان أركا جرتن كن وان براتي في متي كان أستي ولتك أبمن إسانون دي لبو ربين أومتنتي السنكي بربادو فيقا كان والجينيف غرغارسا كان كنوفا حالم الجيسي قبيسي كان جرو نون قادس خيري والدي جامودا والديني كن لمي ليبيا تنبيلا في رورون إملا اتفوتي اخانا دندمتشي سودافا على خيسان كندي سما چمتو تاتين گرماون راشنا نياتا نموتا اللقويسان هدو تانيفا مرسا دراتي في تلمدا خيستي كنن كيادة تمودا الرافيس نون قادسني خيري غرغارسا مرسا صدفا خناسا نموتا أبار إني ساني دبلما في شنتمي والتانيف الراب ستي كنركمو النتيسة إدو سنتي أركمون سرنا أجي توريسن داوانيتي توري حواس ركتا همان قمنا انقومنا كينيا والبرد أبنا يرو أمتو كنا والقرقار سفنان دررتي gargaarsi kennamaa jiru kun namoota quuqama sabaa qabanii fi ramadaana kanaaf swaaba dalagachuu warreen fadhaniin kan walitti qabame waggaa ta'u isaan kunis kan jiraatan lammiilee biyya teenyaa kan ammaaf biyyoota addunyaa gubbaa kan jiranidha. Isaan kunis hanga dandeettii isaaniitti waan qabaniin rakkataa gargaaruuf yaadanii akka ta'es qindeessaadhaa fi bakka bu'aan waldaa nuun gaaddisa khayrii kan damee dirree dhawaadhaa kabajamoo obbo Muhammad Abdullahi yookaan ammoo Muhammad Awaash haasawa isaanii keessatti eeraniiti jiran. Garaagarummaan marsaa takkarraa hanga sadeeffaa kana jidduu jiru waan kana akka tasaatti eegalle yeroo gabaabduudha kan eegalle sadarkaan ammarra geenya sadarkaa gaariidha jeetii yaada maaliifi marsaa tokkoffatti tattaaffii jabduuni nuti hawaasa yookiin maatii 220 fatarsiisne baraarre marsaatti aantu yaa'u isinis nu jira dhaabbatanii tattaaffii teessanii wajjin tattaaffii hiddee dirree wudii wajjin qecellotti hawaasa keenya kaalaatiif beeksisuudhaan hawaasni alaa akka jirutti nu cinaa dhaabbatee marsaa lamadaa rabbii wajjin hawaasa yookiin maatii 220 baraarre rabbiif galanni haa ga'u isaan saniifis rabbi jazaa haa kafalu akka gaariin nu cinaa dhaabbatan jechuudha. Kan sadeeffaa kanatti dabalaatuma dhufe jechuudha. Gargaarsi isaanii, tumsi hawaasa keenya qaalaa dabalaatuma dhufe jechuudha. Dabaluurraa kan ka'eeni har'a kunoo rabbiif galataa maatii 250 baraaruu dandeenya jechuudha. Kaafireeffaa irratti asirraa kaanee hogguchi deemnee yaallu
Afree irratti wanni inni ta'u asirraa shalaguu ni dandeenya jechuudha. Baay'inaan hawaasni keenya haala akka irratti hirmaatu abdii guddoo qabaachaa nutiis tattaaffii teenyatti fufaa isinillee nu cinaa dhaabbattanii kanumatti dirreewudha. Akkuma amma dura godhaa jirtanitti ciminaan nu cinaa dhaabbattanii waan kana beeksisuu irratti akka nu cinaa dhaabbattan abdii guddoo qabna jechuudha. Sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti baqannaan haala uummata keenya maraa quba qabna. Nutis gaaddisni khayrii bakka bu'oota isaa kan biyyoota garaagaraa jiran kanneen akka UK, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Firaans, Keeniyaa, Kaanaadaadhaa fi kanneen biroo wajjin hariiroo uumuun tumsa cimaa kana gaggeessaatii kan argamu. Itti gaafatamaan asii yeroodhaaf itti gaafatamaan nuun gaaddisa khayriidha. Anuma Muhammad Abdullahi yookiin Muhammad Awaashi alattis Shaamil Abdullahi Jaama obboleessa kiyya isumaatu hawaasa kana kakaasee gama isaatii walii qabee gama keenyaas erguu jira. Akka Kaanaadaattis namoota maqaa dhodhooinee jira. Amma dura hojii guutuutti hojii keessa seenanii hojiirra bobba'uu baatanis akka Araarsoo Isaaqii fi akka Adil Usmaan jara lamaan kana qaadimnee jirra. Ka'ee Kaanaadaarraa jechuu kiyya Araarsoo Isaaqii fi Adil Usmaanii kan qaadimnee jirru ammoo amma dura guutuutti hojiirra bobba'anii hin argamne fuulduraaf abdii qabna akka hojiirra bobba'anii akkaan Ameerikaa keessa Muhammad Ikram doolaara har'aas ka kenne ka deengattaas kenne rabbi jazaasaa jannataan haa faayu addunyaa akhiraa jannata haa godhu jazaasaati bakka bu'aan Ameerikaatiis sana fakkaata akka Shaamil yaadetti inni gaa mataa isaatiin hedduu tattaaffii godhu jira amma dura hawaasa keessaa hawaasa hedduu kakaasu jira soso'aa eegalee jira jechuudha. Saniifuu Ameerikaattis kana fakkaata Awustiraaliyaattis Iskandar Aminii fi Zannubii Ibraahimii isaan lamaan kana bakka buuse hojiirra bobba'anii gamma dura gaa hojiin akka Muhammad Ikram kanatti hojiin waan mul'atu akka agarsiisne ammoo fuuldura abdiirraa qabna jechuudha. Marsaa afreeffaatti akka nu cinaa dhaabbatanii hawaasa karaa isaaniitiin sossoosanii waan guddoo hojjetan abdiirraa qabna jechuudha. Sagantaan kun daran akka miidhaginaa fi gammachuu addaa kan hawaasa keessatti uume ta'uudhaas agarreeti kan turre. Kunis aartistoota keenya babbeekamoo qaroo ijaa Oromoodhaa kanneen ta'an aartist Falmataa Roorroo, Alii Mahammad Diimaa, Ibroo Sheedhaa fi Ammee Xiqqoo dabalatee achitti argamuudhaan gargaaramtoota kanaaf gorsa laachaa bifa raashina isaaniitis itti kennanii fi kan ture. Masaa sadaffaa kana wanni adda godha duraan ifumaa fi dirree horii wajjin tibbirii goonee waliigalteedhaan dirree horii wajjin kennaa turre har'ammoo wanni adda isa godha. Artistoota keenya yaamneeti artistoota keenya bebbeekamoo hangafoowwan akka Falmataa Roorroo, akka Ahmad Ibroshee, akka Ammee Xiqqoo, akka Alii Mahammad Diimaa Ajabsireeyyee jarreen kana yaamneeti jarreen kana ijoollee galteedhaan har'a kennaa turre kanaatu adda isa godhan jechuudha. Adda isa godha jechuudha. Jarri kun nu keessatti argamuun daran hawaasa keenya haalaa keessattis beekumsa argatee gaaddisni keenya kun vaayirasa kana akka malee dhukkuba kanarratti hubannoo kennaa waan godhaniif jecha akkaan adda godha jechuudha. Saniifuu Ramadaanis keessa jira. Artistoonni keenya ni jiran kajaan dirree dhawaa keessa amma yeroodhaaf hundinuu irratti argamaniiti waan kanarra nu hirmaatanii wanni adda isa godhaa kana jechuudha. Kana keessatti hawaasa hubannoo gahaa kennaadha. Waa'ee vaayirasa kanarratti geggeessaa turan jechuudha. Nutis aartistoota keenya akkanaaf gaafii garagaraa dhiyeessinee gaafii teenyaafis deebisaa akkana jettu nuuf laataniiti turan. Daandurreen addunyaa daadira keessite koronaa tajaamtu tun qormaata isin. Qormaata waan rabbiin itti addunyaadhaan qormaate kennaan akkin itti ilaalu kennaan tuni waan qormaata kanaan rabbi biratti ittiin dabranii qabxii olaantuu ittiin galmeeysanii kennaan waan ani tola walii ooluun rabbiillee nama
waliif rahmata godhaa. Walii rahmata gootanii waliif rahmata godhaa rahmata narra barbaadaa jee nuti yoo waliif tola oole rabbiinis tola nu oola. Ummata kanarra wayyaadhaa ka waa qabu gartee ummanni kun gartee hayyee rakkoo har'aan tanaa tana soomaninnis irra dhufee wal gargaarra jechuu fi iyyatanii gamaa gamana iyyatanii gargaarsa kana itti fufanii ummata keenya kasilaa hadhaadhiyyaa dhabee hujii dhabee mana galee taa'u kan hadhaadhiyyuudhaaf jecha wanni kun godhame rakkina akka isaan irraa qabsatan yookaanis irraa dandamatan godhuudhaaf hanga danda'an takkatti gurmaa'anii cinaa hawaasa fi gayyaadatanii cinaa dhaabbachuun kun akka seenaa addaatti waan yaadamati. Karaa biraatiinis waan hawaasni baga dhallee ilmoo fi dhallee sadarkaatti eebbisu takka sadarkaatti abdatu takka sadarkaa biyyaaf biyyoolessatti abdatan takka irra waan nama geessisaa jechuudha karaa biraatiin. Karaa biraatiin ammoo karaa rabbiitii heera rabbiitillee uumama ta'uu qabu taamaa jiraa jechuudha. Akka amma arginu kanatti bareedaadha. Waan saba keenya ta'e cuftinuu biyya keessa jiru ala jiru cuftinuu gargaarsa dhukkuba amma dhufe kanaaf koroonaaf nam tokko gabbeeka hojjetu hin jiru ka carraaqatu hin jiru ka silaa dalagee ilmaan isaatiif harkitee waan guyyaa dalagu akka migibsiraatti mana isaatti ol fiiguun cuftinuu irraa cufamee jira. Dirreen dhawa haala akkanaa kana keessa jirti. Isinis gaa warri qabeenya qabu akka anumarraa jalqabaati akka nu dirmattaniif. Waaqa dura dhaabbatanii namuu gara afaan beeku rabbi kadhachuun kennaan tun qabxii ittiin gartee rabbi biraattiin furmaata barbaadan takka je'eetii yaada. Saniifuu gaa waan rabbiin fide rabbitti harka kennuudhaani furmaanni siidhaa dhufa maal jedhan fala abbaa kaayee fuusan jechuudha geesse. Fala abbaa kaayee fuusan jechuun waan kana koronaa baanan qormaata kana kafide rabbi. Isa saniifuu isumaan nurraa fuudhi yoo jenneen qofa wallaansi biraan jiru wallaansi rabbiin nurraa fuudhi jennuun tokko kennaa kana. Kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiin jaalaa khalqi Muhammadin nu ergite rahmataani. Namoota gargaaramuudhaaf achitti argamanii turaniis itti dhiyaannee dubbisuuf ijaalleeti turre. Maashaallah guyyaa irraan tanaa gammachuudha. Miskiinaaf akkana rahmata godhuun kun akkanatti wal bira dhaabbachuun kun haalaan na gammachiisa. Zalaalam warra kanumatti illee wal bira dhaabbatu rabbi uummata keenya guutuma rabbi haa godhuun jaha. Guddisuu fayyaa siyaa kan. Warroota wagguu laaltu qaamni isaanii uffanni isaanii bareedaa ta'e kee isaanii karaa koo qabu jira. Kana akka ollaatiin namni laalanee kennamuufii qaba. Baatii Ramadaanaa tanaaf furmaata kana yaaddanilleen hundi keessan akka waliigala galatoomaan ja'a. Itti aansee warri biyya alaa sanilleen isaanilleen adeemsi isaanillee yaada bareedaadha. Fuulduraafillee itti fuftiin ja'a qabsoon isaanii. Ammoo hizbiin Itoophiyaa harka dhibbarraa dhibbatti hundi waan hundiinuu isaaniitu waan miskiina ta'eef jecha yaada gaarii yaadanii rabbi jasaa keessan isin yaa kafaluun ja'a. Galata guddaa rabbi isin yaa kafaluun ja'a. Yaadni keessanii nugee jira waan nuuf fiddanis nugee jira. Nu gammachiisan soomanaan. Warra biyya alaati amma biyya adda addaa. Ni quba qabna. Quba qabna. Isaanis maashaallah hedduu galatoomfanna. Hedduu galatoomfanna walaa isaan. Kabajamoo obbo Muhammad Abdullahi Muhammad Awaash ibsa nuuf kennaniin akka jaanitti gargaarsi lubbuu lammii baraaruu kun fuulduraas cimee akka itti fufuuf namni hundi dirqama isaanii bahachuu akka qabanii fi bakka bu'oota nuun gaaddisa khayrii qunnamuun dalagaa khayrii tana cinaa hiriiruu akka qaban dhaamaniiti jiran. Hammi ala jiru guututti khayee cinaa dhaabbatanii ittiin fakkaatu. Yoo cinaa dhaabbatan dirree dhawaatan guututti baraaruu danda'an dhibbaa dhibbatti. Arrammoo akka garrutti gargaarsi kennamu jiruu fi rakkinni hawaasa keessa jiru kumaati jettee waliin gitu. Kanaafuu dhaamsiniin an qabu hawaasa keenya haala jiruuf ammas halee kenninee miti. Dhingadda kenninee miti. Namni halees nyaatee boruus nyaachuu yaada. Namni har'a nyaate boruus nyaachuu yaada. Har'a nyaatee zalaalamiif hin taa'u. Saniifuu deddeebi'anii waan qaban irraa qusatanii hawaasa kana cinaa akka dhaabbataniin
dhaamsa dabarsa jechuu hawaasa keenya qaalaatiif ammas hanga dhukkubni kun hanga dhukkuba kana beela kana jala baraaramnu takkatti hifanne osoo hin jenne waan qabanirraa bakka lama godhanii waan nyaatanirraa bakka lama godhanii ol kaayanii ji'atti torbaanitti hawaasa kanaaf baasanii as erganii hawaasa kana hatattamatti beela jala baraaruu qabanii hin jaalladha. Akka malee hawaasni keenya akka malee rakkoon isaanii bal'oodha. Heddummin isaaniitis kan wasanaa bahe akkaan waan qabnuun bira dhaabbachuu nu fayyisa. Saniifuu xiqqoon jiinaa waan qabdaniin hundi keessanuu dirmadhaati nu cinaa dhaabbadhaa hawaasa kana nu wajji baraaraa beelarra. Jazaa keessa rabbi dachaan isin haa kafalu. Baatiin tun baatii jazaa guddaatti harkatanii mindaa lama qabdanii takka hawaasa keessa lammiidhaaf gaachena takka tanaan bira dhaabbatan lamma soomanaa mindaa soomanaa qabdanii saniifuu waan qabdaniin hawaasa kana bira dhaabbadhaati xiqqoo jettanii hin tuffatinaati hatattaman nu dhaqqa baanu wajji baraara hawaasa kana. Yoo rabbii jedhettuma ufaa amma bulaan keenya haala jira warri jiranis gargaarsa godhan kanatti nuti illee dhaabba waan qabnuunis numa cinaa dhaabbannaa addaan hin dhaabbatuun jedha akka yaada kiyyaata gaa rabbi nuun fedhe. Hawaasa rakkataa humaan qabna hanga humna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan. Namni sumuunii takka gargaarsaaf erge sumuuniin isaanii san akkam godhamte eenyuuni akkam taate waan jiru yoo arge daran kan gammadu waan ta'eef yookaan immoo soomni inni godhuudhaaf yaade san bakka qabatte moo bakka hin arkanne waan jiru adda baafuufis waan ulfaatuuf. Kanaafuu waan isin ergitan gargaarsaaf san nu dhaqqabu wanni isin ergitan san maaliin bitamu eega bitamee booda immoo eenyuuf kennamu waan jiru shari'aan zaayira waan taateef. Kanneen keessaa marsaa sadaffaa kanneen marsaa sadaffaa kanaaf kanneen gumaachan USA irraa Muraad Abdallaa Ahmad $300 Muhammad Ikram. Amma duraas nu gargaareetti inni kun kan ture $500 ammas kan nu gargaare UK irraa Sheekh Ali Qaasim paawundii 100 Yusuf Ali Kabira ninis 133 paawundii Dachaas amma 100 Shamil Ali Abdi paawundii 100 Hussein Sultan paawundii 50 Musa Brento ninis paawundii 100 Faransirra Sartu Muhammad 100 Naima Hajaj paawundii 200 Saamiyaa Musee paawundii 100 Maammee Ibsaa paawundii 100 Abdurrazzaaq Zakariyaa paawundii 100 Saadaa Muhammad paawundii 50 Diinee Muummee paawundii 50 Faaxumaa Abdurrahmaan paawundii 50 Hamza Muhammad paawundii 100 nuuf gumaachaniiti jiran Faransirra. Kaanaadaarraa Abaadir Hashim $100 Australia Ramas Aisha Abdallah $100 Malika Usme $100 Norway Ramas Sheikh Aredon $150 Fozia Naji $50 gumaachaniiti kan ture. Warreen UK da kan irra utaalle keessa Abdii Amannoodha paawundii 20 akkasumatti illee Iman Sheib paawundii 50 Hassan Qasimis innis paawundii 50 nuuf gumaachaniiti kan jiran. Kana qofaa miti namoonni hedduunis kanneen waa dagalanii marsaa itti aantuuf qopheessan hedduudhaatu jira. Sadaqaan waan abbaan niyyatee waan jaaniif jechuudha. Qarshii takka maan taane. Kanaafuu fakkeenya gaarii ammaan tanaa kana hordofuudhaan namoota keenya haa gargaarru isiniin jenna. Sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti baqannaan haala uummata keenya maraa quba qabnaa. Warreen gargaarsa kana biyya alaarraa lammiidhaaf godhan kanaafis sheekotiin achitti argamanis du'aayii godhaniitii fi turan. Ummata ofii kana yaadee keessaa gizee dhukkubni hamaan kuni aalama keessatti faca'ee jiru Shaamil Abdullaahi Muhammad Abdullaahi zumalaa asaanii fakkaataa isaaniitillee warra kanaa ummata dhabaa waan nyaatu waan dhugu hin qabne waan uffatu kan qabne keessaa biyya teenya Itoophiyaa Oromiyaa tana keessatti rakkoon adda addaa hedduun irra jirti. Warra ammallee ergamoota
ummata moototaatis niin galatoonfadhaa isaan kanaas ni galatoonfannaa warra kana geggeesses warra kana geggeessu kanallee nagayaa fi fayyaanii fi umrii dheerinaa fi rizqii bal'oollee rabbi bira haa kaayu isinirraa jammarii du'aa'ee gurguddoo isaanillee fakkaataa isaanii ka isaan dhaabbatu rabbi bira haa dhaabbatu rabbi bira haa dhaabbatu hanga addunyaan jirtu gartee jiruu isaanii ol rabbi haa oofu gurbaan kun amata 50 anama diree dhaawatana keessan giniin jiru durirraa kaase waanuma khayrii kan hanga dandii isaa tattaafii godha Muhammad Abdullaahi duuba tattaafii isaa tana rabbiin tanama qalbii nama hunda keessa seentee sossooftee wajji jiraatu rabbi haa godhu warra umrii dheeratee warra gartee gammoo isatti sharrakeellee ka yaadaanillee ka qabeenyaanillee isatti sharrakee ka ammoo beekumsaanillee isatti sharrakee ka ammoo dalagaa gartaniitiin ammoo talfazaadhaa kanaanillee isatti sharrakee akkana cinaa dhaabbatu kanaas rabbi cinaa haa dhaabbatuun ja'a. Kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiin jaalaa khalqii Muhammadiin nu ergite raamataani. Hordoftoota keenya kabajamoo sagantaan teenya tana hanga ammaa wal duraa duubaan gama keessan geessaa turre tana fakkaatti. Waan ammaan tana harkaa jirtan kana namuutuu fakkeenya godhachuudhaan lammiilee teessan lammii qofa osoo hin ta'in kan ollaa keessanillee yaadachuudhaan soomana khayrii soomana barakaa akka nuuf ta'u gamanumaan isiniif dhaamaadha. Warreen dhaabbata kana gargaaruu barbaadanii fi suulaan teenya badhaadha kanneen biyya keessaatii fi kanneen biyya alaa jechuu keenya. Tanaafuu warra soomana kana khayrii hojjetu rabbiin nu haa godhachuudhaan sagantaa teenya goolabna. Ramadaana gaarii. Hawaasa rakkataa humaan qabne qabna hanga humna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan sadaqaa kennuudhaan ofirraa dhaamsannaa kenna xiqqoo qabnu rabbitti baqannaan haala ummata keenya maraa quba qabnaa kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiin jaalaa khalqii Muhammadiin nu ergite raamataani.